Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan jireenya akkam wallahi alhamdulillah ana bira baay'ee takka bareedudha. Mee har'a immoo barnoota takka isiniif qabadhee dhufe barnootichis Facebooka namoonni garagaraa isinjalaa cufate yookaan namni isinjalaa cufuudhaaf yaalii godhee yeroo hedduu isin rakkisuuf karaa ittiin dheettanii nama akkamiitu Facebook kee cufuuf yaalii godhee isa jedhu akkasuma immoo takkatu nama addaan erga baafatanii karaa ittiin paaswordii jijjiirratan isisan gaggabaabsee isin agarsiisa. Anis waan na mudateetu jira samoonii kana baay'ee takka rakkataan ture namoota hedduutu narratti hojjetaa turani waan ta'eef Mega isa kana waliin laalla jechuudha. Aga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Jalqaba Facebook keessan keessa seentanii achi booda bakka too sararaalee sadii kana seentan jechuudha. Akkasumatti gadi deemuudhaan haala kanaan isinii fida settingii kana yookaan immoo bakka siim hojjetu kana yoo tuqxan haala kanaan settingii barbaaddattan jechuudha. Tole okay, settingii isuma kana cuqaasneetoo settingii lammataa nuuf fide jechuudha. Haala kanaan yeroo inni nuuf fide settingii isa kana keessa hin seennaa jechuudha. Achi booda haala kanaan yeroo inni nuuf fide kun akkuma agartan kana tartiibaan nuuf fide 1 2 3 4 kan jiru kana jechuudha. Security in the login kan jedhu kana jechuudha. Infilattan security in the login kan jedhu kana infilattanii haala kanaan isiniif fide jechuudha. Sana booda iddoo kanatti jechuudha namoota gartee Facebook keessan cufuudhaaf yaalii godhan jechuudha. Kallattiidhaan haala kanaan isiniif kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan fide isiniif kaa'aa jechuudha. See all kan jettu kana tuqxanii seentan haala kanaan isiniif fide jechuudha. Irraan gadee kanatti tarreessee namoota isin jala Facebook keessan cufuudhaaf yaalii godhee tartiibaan maqaa jawaala sanaa wajjin lakkoofsi isaa osoo nafin fidee isiniif kaa'aa jechuudha. Achi booda takkatu jechuudha isin bakka log out ka jettu kana jechuudha. Si ol fakkeenya nama 2-3 ta'uu danda'a namoonni yaalii Facebook keessan ugguruudhaaf namoonni yaalii godhan nama 3-4 ta'uu danda'a. Haala sanaan yoo namoota danuu ta'e bakkuma tokkotti si ol ka jettu kanatti log out gootaniitoo achi booda gootu jechuudha. Namoota danuu ta'e bakka tokkotti kan jedhu kanarratti log out gootaniitoo password keessan jijjiirratan daftanii jechuudha. Yoo kaammoo nama muraasa nama 1-2 ta'e bakka tuqaalee 3 irraa gadee jirtu kana tuquudhaan haala kana yeroo isin fide log out ka jettu kana tuqxan yookaan immoo isii kana keessa seentanii jechuudha. Waan inni godhe hunda isiniif tarreessaa jechuudha. Haala kanaan xumuruu dandeessu. Isa kan biraa immoo takkatu erga log out gootanii kaatanii iddoo kana dhufuudhaan change password ka jedhu kanarratti cuqaasuudhaan password keessan takkatu jechuudha. Nama sana jala password isa change gootan maaliif iddoo kanatti password jalqabaa guutanii itti aansitanii password haaraa akkasuma immoo dhumarrattis password haaraa yeroo barbaadan guutanii save gootanii jechuudha. Akkasitti fayyadamaa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.